السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في كبجمتوت channel فينت بقى جراتن اسمي ججا أسمانو channel كان سبسكرايب لايك كومنت قدون جهتنا كبجاب جاللا اسنجافتنا اتقان سودان obboleettii teenya misra yookiin misruu baga gammaddi mabruuk siin jenna. baga dhaloota kee lammaffaatti si ga'e siin jenna. Dhugaa mucayyoo tana miidiyaa irratti hin beeka, hedduullee hin beeku, garuu hedduun dinqisiifadha. Nama hedduu takka dinqisiifadhu maaliif jennaan shamarran mana madaamii keessaa jabduu fakkaatti ifi amanummaa qabdi. Kanaafuu baga ittiin si ga'e, baga dhaloota kee lammaffaa baga dhalatte siin jedhaa. Waraabula 2 ta'aa ciisaa 3 ta'aa kaasin jedhaa. Itti aansuun jabaadhu, kaayyoo kan kee itti fufi. Asumaanii baga gammaddeen jedhaan. Dhugaa hedduun natti tolti misraan jechuudha. Kanaaf jabduun talaati maaliif dalagattee biyya namaa teettee obsitee osoo baatee waliyyatti hin deddeemin waan tokko godhattee warqii isii mul'iftee tokkollee argeen ture. Kana godhattee akkasitti galtee kabajaadhaan haala isin argitan kanaan feelloo bareedaa miiseewwan isii kuwaalitii akka biyya alaatitti akka biyya Itoophiyaa osoo hin ta'in haala hedduu miidhaguun gaa'ela isii godhattee jechuudha. Kanaaf warra gaa'ela godhachuu fi kaayyoo karoora qabu hunda keessanuu rabbi isin haa ga'u. Dammo warra ganaa gaa'ela godhatuuni warra dura gaa'ela keessa jirullee rabbi walitti haa urgeessu, walii haa tursiisu jenna. Kanaaf shamarran biyya arabaa fakkeenya misraa irraa fudhaa, jabaadha, wajjadha, yeroo keessan hin qisaasessinaa, boota hin taanetti waan hin taane hin dalaginaa. Jabaadhaati waa godhadha. Gala heerumaa jechuu akkanatti biyya namaatitti yoo heerumte waliin dalaganneetti maammadoon tokko quufee jechuudha. Booda faata biraa sirra ilaalaa jechuu yoo ati bifti xiqqoosii sirraa jijjiirame duraan bareedduu turte maallan isunillee ni quubsa. Bifti keellee xiqqoo sirraa jijjiirama kalas akka carqeesi jijjiiruu barbaada jechuudha. Biyyatti waan tokko godhattee gadhaabattee karoora kan kee ijjannoo kan kee waa hunda murteeffattee galtee akka boleettii teenyaa tanatti yoo heerumte irra wayyaadha. Maaliif jennaan tokkoffaa wanti ati godhatte wanni ati hojjetatte si harka jira jechuudha. Ifi amantummaa kee wajjin gadhaabattee ijjannoo godhattee galtee jechuudha. Asittoo osoo waa tokko hin godhatini, osoo waa tokko dhaabbatini deemtee yootti heerumte kaati daladdu san si harkaa guuree ni tabiraati deemaa jechuudha. Boru tabiraa fuuchuu deemaa jechuudha. Kanaaf warqii haa ta'uu, lafa haa ta'uu, waan tokko haa ta'uu maallaqa keessan hin qisaasessinaa. Jiruu Itoophiyaa jechuudha hedduu widdiidha argaatiin jirtan akka duraaniitii miti.
akkana ta'eefi dhugaa rabbii dhiirri isin nyaachuurra jechuu warri shamarranii isiniif hin jedha. Dhiirri badaan mujriimni rabbi sodaanne isin nyaachuurra maatiin keessa itti fayyadamu wayya. Maaliif yoo rakkattellee yoo dadhabdellee yoo dhibamtellee maatiin kan keessa wajjin rakkata singatanii jechuudha. Innoo sigatee tabiraa waliin deema, tabiraa gadfuudhaa jechuu. Kanaaf irra caalatti wanni ani as gammachuu ibsachuun dhufe wanni ani isinii himuu fedhe akka isii kanatti biyyatti galaa gaa'ela godhaa, biyya namaatitti maallaqa keessan qasaasisitanii humna keessanillee waa hedduudha wanni qisaasa'u jechuu. Kanaaf sanii akka hin qisaasanneef asumaan keessa dhaamsa fakkeenya boleetii deemu tanarraa fudhaa jechuuf hin jedhe. Kanaafi qimomochii mana madaamii jajjabaadhaa, dalagadhaa, kaayyoo godhadhaa, rabbi isin haa gargaaru isiniin jecha. Abdiin kutinaa, ka rakkatee jira, ka dhibametu jira, waa hedduu keessa tartii jechuun ijoolleen biyya arabaa rakkoo hedduu keessa tartee gadhaabattee jajjabaatee milkooftee jechuudha. Gaa'ilaan haa ta'u, dalagatuun haa ta'u, waa hedduu keessa tarteeti dhaabbattee babbareeddee mul'atti jechuu. Yoo akkanatti ilaalan ammoo waanuma jiru itti toltee biyya namaatii galteen si'a namni. Kanaaf chaalenjii hedduu dabarsinaa nu warra biyya arabaa kanan nama galma ga'u rabbi isin haa godhu isiniin jechaa. Hordoftoota keenya dhageeffatoota jajjabaadhaa. Chaanaalii kiyya kanallee na jajjabeessaa, sabiskiraayib sheer naa godha. Oromoo tiyya isiniin jechaa. Chaanaaliin kun haaraa asumaan na jajjabeessaa isiniin jecha. Waan adda addaa akka isinii irra gadhiisuuf barbaadan dibata adda addaa ka rifeensaa, ka fuulaa jechuudha. Sabiskiraayib naa godhaa. Isin jaaladhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaan naa tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaala Feeneti baga jiraattan isiniin jechaa. Asumaanuu chaanaala kana sabiskiraayib, laayik, koomentti godhuun hin dagatina. Kabajaaf jaalala isin gaafadha. Itti aansuudhaan obboleettii teenya Misraa yookiin Misruu baga gammaddi, mabruuk siin jenna. Baga dhaloota kee lammaffaatti si ga'e siin jenna. Dhugaa mucayyoo tana miidiyaa irratti hin beekaa, hedduullee hin beeku, garuu hedduun dinqisiifadha. Nama hedduu takka dinqisiifadhu maaliif jennaan shamarran mana madaamii keessaa jabduu fakkaatti ifi amanamummaa qabdi. Kanaafuu baga ittiin si ga'e, baga dhaloota kee lammaffaa baga dhalatte siin jedhaa. Waraabula 2 ta'aa, ciisaa 3 ta'aa kaasiin jedhaa. Itti aansuun jabaadhu, kaayyoo kan kee itti fufi. Asumaanii baga gammaddeen jedhaan. Dhugaa hedduun natti tolti Misraan jechuudha. Kanaaf jabduun talaati. Maaliif dalagattee biyya namaa teettee obsitee osoo baatee waliyyatti hin deddeemin waan tokko godhattee
isii mul'iftee tokkollee argeen ture. Kana godhattee akkasitti galtee kabajaadhaan haala isin argitan kanaan feelloo bareedaa meeseewwan isii kuwaalitii akka biyya alaatitti akka biyya Itoophiyaa osoo hin ta'in haala hedduu miidhaguun gaa'ela isii godhattee jechuudha. Kanaaf warra gaa'ela godhachuu fi kaayyoo karoora qabu hunda keessanii rabbi isinii haa ga'u. Dammoo warra ganaa gaa'ela godhatuuni warra dura gaa'ela keessa jirullee rabbi walitti haa geessu, walii haa tursiisu jenna. Kanaaf shamarran biyya Arabaa fakkeenya Misiraa irraa hodhaa, jabaadhaa, wajjadhaa, yeroo keessan qisaasessinaa, booda hin taanetti waan hin taane hin dalaginaa, jabaadhaati waa godhadhaa. Galaa yeroo maal jechuudha kanatti biyya namaatitti yoo heerumte waliin dalaganneetti maammadoon tokko quufee jechuudha. Booda faata biraa sirra ilaalaa jechuu yoo ati bifti xiqqoosii sirraa jijjiirame duraan bareedduu turte maallan isunillee ni quubsa. Bifti keellee xiqqoo sirraa jijjiirama kalaas akka carqeesi jijjiiruu barbaada jechuudha. Biyyatti waan tokko godhattee gadhaabattee karoora kan kee ijjannoo kan kee waa hunda murteeffattee galtee akka boleetti deena kanatti yoo heerumte irra wayyaadha. Maaliif jennaan tokkoffaa wanti ati godhatte wanni ati hojjetatte si harka jiraata jechuudha. If amantummaa kee wajjin gadhaabattee ijjannoo godhattee galtee jechuudha. Asittoo osoo waa tokko hin godhatini, osoo waa tokko dhaabbatini deemtee yootti heerumte kaati daladdu san harkaa guuree ni tabiraati deemaa jechuudha. Boru tabiraa fuuchuu deemaa jechuudha. Kanaaf warqee haa ta'uu, lafa haa ta'uu, waan tokko haa ta'uu maallaqa keessan hin qisaasessinaa. Jiruu Itoophiyaa jechuudha hedduu heddiidha. Argaatiin jirtan akka duraaniitii miti. Waan kana ta'eefi dhugaa rabbi dhiirri si nyaachuurra jechuun warri shamarranii isiniif hin jira. Dhiirri badaan mujiriinni rabbi sodaanne isin nyaachuurra maatiin keessa itti fayyadamu wayyaa. Maaliif yoo rakkattellee, yoo dadhabdellee, yoo dhibamtellee maatiin kan keessa wajjin rakkata singatanii jechuudha. Innoo si gatee tabiraa waliin deema, tabiraa gadfuudhaa jechuu. Kanaaf irra caalatti wanni ani as gammachuu ibsachuun dhufe wanni ani isinii himuu fedhe akka isii kanatti biyyatti galaa gaa'ela godhaa. Biyya namaatitti maallaqa keessan qisaasessitanii humna keessanillee waa hedduudha wanni qisaasa'u jechuu. Kanaaf sanii akka hin qisaasenneef asumaan keessa dhaamsa fakkeenya boleetii deemu tanarraa fudhaa jechuuf hin jedhe. Kanaafi qimomochii mana madaamii jajjabaadhaa, dalagadhaa, kaayyoo godhadhaa, rabbi isin haa gargaaru isiniin jecha. Abdiin kutinaa ka rakkatee jira, ka dhibametu jira, waa hedduu keessa tartee jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa rakkoo hedduu keessa tartee gadhaabattee jajjabaattee milkooftee jechuudha. Gaa'elaan haa ta'u,
keessa tarteeti dhaabbattee babbareeddee mul'attii jechuu yoo akkanatti ilaalan ammoo waanuma jiru itti toltee biyya namaatii galteen si'a namni. Kanaaf chaalenjii hedduu dabarsinaan warra biyya Arabaa kanan nama galma ga'u rabbisinaa godhu isiniin jechaa hordoftoota keenya dhageeffattoota jajjabaadhaa chaanaalii kiyya kanallee na jajjabeessaa subscribe share naa godha Oromoo kiyya isiniin jechaa chaanaaliin kun haaraa asumaan na jajjabeessaa isiniin jecha waan adda addaa akka isinii raggadheessuuf barbaadan dibata adda addaa ka rifeensaa ka fuulaa jechuudha subscribe naa godhaa isin jaaladhaa. Assalaamu alaykum rahmatullaahi wabarakaatuh. jabaadhaa.